Birraa booqaan baga singee yaa ilmaan tooyii kan biyya alaatillee jirtan kan biyya keessattillee jirtan zaban haaraa kana 2015 baga singee baga naa jiraattan. Fartuu nurraa haa fageessu. Ijaamtu nurraa haa qabu. Rabbi umurii dheeraa biteef. Harmee xiyyatu biteef. Akkoo saayee wanti jettu jira. Jirra jirtanii akkam jirtan fayyaa jirtan hordoftoota kabajamtoota didaatiyu biyya keessa kan jirtan biyya alaa jirtan akkuma yeroo mara beekamu akka fayyaa jirtan nageenyi waaqayyoo fi jaalalli keenya isin bira haa gahu hordoftoota kiyya egaa ayyaana waggaa ilaalchiseetoo booqa birraa ilaalchiseetoo harmeen tiyya dhuftee jirti. Dufoo daaboo amma mataa kiyyaa gahu kana fidee jirti. Mataa kiyyaa gahu. Amma kiyya jedhi mataa kiyya amma kennu. Amma kiyya gahu jechuudha. Fidee jirti akkuma argaa jirtan mee ilaalaa. Isa kana baay'ee gammadee kan jira. Egaa harmee kiyya baga nagaan dhuftee. Baga nagaan eegdanii. Baay'ee gammadee jirra. Yaada jiru jechuudha yaadeetu. Fukeetiif galata guddaa argadhu. Yaada jiru jechuudha baga geessanii ayyaanni waggaa ayyaana kan jaalala kan guddinaa isiniif haa ta'u jedhiiti yaada jiru hordoftoota keenyaaf. Hordoftoota didaatu baga zaban haaraatti isin ga'ee birraa booqaan baga isin ga'ee yaa ilmaan tooyii kan biyya alaatillee jirtan kan biyya keessattillee jirtan zaban haaraa kana 2015 baga siniin ga'ee baga naa jiraattan. Ayyee baga walumaan jiraanne akkuma beekamu yeroo mara jechuudha. Kara Itaaliyanitti dhiifama. Itaaliyanii jedhe. Rakkoon qabu isaanuu jedhanii gadi anni irra deebi'ee baga ayyaana waggaatti isin bara 2015 isin jedha hunda keessanuu hordoftoota didaatiyu akkuma argitan arra maazarii dhufteerti maaliif maazarii hin dhufne yeroo baay'ee maaliif hin dhufne isin maa hin deemne nun jechaa jirtan argeera komentii keessa jechuudha dhugaa dubbachuudha inni dhufan yeroo baay'ee jechuudha isaan jechuudha. Yoo viidiyoodhaan riikardiin goonu malee maazarii dhimmu damtii hojiin waan itti baay'atu dhuftee hoosuma deemtii wayii immoo didaan yeroo baay'ee manatti hin argamu kanaafuu inni jechuudha kanaaf malee maazariin ayyaanaaf daabboo amma kana gahu fiddee dhuftee baay'ee bareedaa tokko nu fiddee dhufteetti baay'ee galatoomni jedhanii kanarraan immoo isinillee nu waliin ta'a hordofaa. Dhugaa dubbachuudha hordoftoonni keenya jechuudha ispeeshaalii dubartoonni biyya Arabaa jiran jechuudha baay'ee si jaallatan. Mee harmee kee bira dhaqiitii viidiyoo riikardiin godheetii nagachi. Waaqni lafti isaan haa jaalatu haa jiraatan fayyaa haa ta'an guyyaa galan biyya isaaniitti nagaan isaan haa galchu. Dhugaas dubbachuudha. Harmeen didaadhaa harmee tiyya fakkaatu faayyaa. Harmeen didaa harmee tiyya fakkaatu warri jettan kinoo dhageechaa jirti. Hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudha baay'een gammadee jira. Namni kamiyyuu harmeen isaa yoo mana isaa dhufte baay'ee gammadaa nuyillee gammannee jirra. Plus immoo obboleettiin tiyya jechuudha kan biyya Dubaay irraa dhufte. Kan yeroo darbee dhufte jechuudha. Yeroo biraatan dhufe jette. Yeroo biraatan dhufe jette. Qufaan tokkotti qabee. Qufaan naqabe saayinasii hordoftoota keenya warreen biyya Dubaay. Haalli qilleensaa yoo jijjiiramu jechuudha. Namoonni dubartoonni baay'een biyya Dubaay irraa oga dhufanii booda jechuudha haalli qilleensaa walitti jijjiiramu tokkoffaa fuulli isaanii jijjiirama lammaffaa toonsil yookaan immoo saayinasii isa jedhamu san jechuudha amma qofaa osoo hin ta'in
furtuu saayinsii. So qilleensi Dubaay fi jijjiiramni ho'a asitti qorra achi booda immoo asitti waan beektanii baay'ee namatti ulfaata. waan baay'ee achi dhuftee asitti sirriin dhufuuf irra kanaaf xiqqootti jijjiirameeti amma isa kana tole karaa egaa kabajamtoota keenya akkam goona akkuma kanaatti akkam jedhanii eebbisanii namni tome ati eebbisi kan wanta ijoollummaati baay'ee namatti ulfaata eebbi meekinoo eebbisi kan eebba harmee barbaanna. Maqaa waan bara haaraa kana kan jaalala kan fayyaa kan itti hojjettanii argattan biyyi keenyallee biyya nagaa ta'e hundi keenya gammachuudhaan bara haaraa kan akka itti gammannu nu haa taasisu. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u. Isinillee immoo kan amma argattan kan arge kan immoo ammallee immoo dabalaallee naadaatiin hammadhee dhungadhee akkan irraa bahu. Kunillee naaf haa guddatu, isinillee naa jiraadha. Jaalalli keessan hin badin ammallee akka ammas wal jaalattanii walitti gammaddanitti baay'ee dasna jedhee jira. Obboleewwan ja'an malee waa'ee dhirsaaf niitiin ja'amu. Baay'een isaanitti gammadeetu jira. Maaliif gammachuun kun jaalalli kun isin jalaan badin. Zabanni amma 2015 kan jaalalaa, kan fayyaa, kan hojjettanitti argattan isin haa taasisu. Akkasumas immoo hordoftoonni siilaa eebba kee baay'ee Isinillee kan guddisaa didhaa guddisaa hin irraanfatinaa achuma adaraa ani immoo isinirratti nan da'e malee isintu kun baay'ee gargaaraa jira. Baay'ee isaa mil'achaa jirtu akka haadhaaf abbaa isin cinaa dhaabbadhaatii baay'istanii ammallee wayinatti immoo baay'ee na gargaaranii kan ala jirullee kan biyya keessattillee na gargaaran jee akka isa gargaartan kanatti waaqni lafti isinaa gargaar fayyaataa kan biyya alaatillee jirtan biyya keessanitti nagaan isinaa deebisu. Jireenyi keessan achillee hoo jiraate nageenya jireenyi nagaa isinaa jiraachisu. Kanumaan beeka gaamma. Eeshi ati eebbisuun dandeessa. Eebbisi taate waan gaarabban eebban beeku eebban beeku akka eeshi kan nagaan nu oolchite anmoo eebba keenya kan nagaan nu oolchite nagaan nu haa bulchuu faltuu mormortuu faltuu nurraa haa fageessu ijaamtu nurraa haa qabu rabbi umurii dheeraa bara haaraa kanaaf jaalala guddaa fayyaa gammachuu guddaa nuuf haa kennu. Isa kana jechuudha eebban danda'uu dhiifama guddaan isin gaafadha hordoftoota didittii maanya ati eebbisti qoy. Dhugaatu beeku bara haaraa kana hangammachuu nu haa godhu. Tana reediyoo irraa dhageechadha reediyoo dhageecha. Eeshi maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluu sadii waaqa tokko ameen yaa gooftaa koo ati nu eebbisi. Cubbuu guddaa qabna ati akka gaarummaa keetitti nu eebbisi yeroo mara. Ani danda'u kanaanitti kabboota. Abee shaalloo jedhama. Girgiddaan akkaabee xaaraan akkaabee nyaata. Naka baay'ee sirrii nu miidhagfama. Amma kan ogamu. Suuta jedhamu. Maala? Maati jira? Kanatti fakkaate. Suuta jedhamu. Soobina jedhamu jala fudha. Abee. Geenyi jechuudha abee. Baay'ee guddaadha kanaaf. Qaxaleewwan koo. Abee shaalloo kana kottaa nyaadha. Darraasistan. Salam saani. Dhugaa dubbachuudha daabboon daabboo gaariidha. Saayii daabboo gaariidha. Isin hunduu jechuudha hordoftoota didittii maal nyaata? Callistanii ta'u nuffii tokko malee viidiyoo keenya kan hordoftan jechuudha. Rabbi irra deebiitu rabbi biyya keessanii isin naa gahu. Wanta yaadessan rabbi isiniif haa guutu. Isin hunduu jechuudha wanti keessi keechan fedhu jechuudha waan hin beekuuf. Nyaata'een kee jira isa kana
egaa akkuma argaa jirtan hordoftoota Didaatiyu naa ta'ee Didaa caalaa amansiisa ijoollee salaalee harmeentii akkuma argaa jirtan naa ta'ee qabattee jirti akka hodha so isa kana babbareennee jira jechuu barbaadeetan qaxaleewwan kiyya baay'ee gammannee jirra baay'ee dasneedhee jira isa kana yaada baay'ee koo naa ta'ee kiyya riba si qabe moo ammoo kaateetoo riba fixanneti anyways hordoftoota keenya egaa daabboon illee muramee jira bunni illee akkuma argaa jirtan dhugamee jira walumaa galatti harmeen tiyyaa mana keenya dhuftee har'a mana keenyatti bashannanaa jirti jechuu barbaadetanii yaada xumuraa. Salam buna salfidini. Qorree beeksisa. Buna salfidini. Amma zaagini. Maal taate immoo? Boteello laala. Naa ta'een. Akkatti laala akka hoos akkatti laala. Badan baay'ee argaggatanii. So isa kana jechuu barbaadetanii buna እንዴት ነው? ጨርሶስ buna? ያ ደግሞ ቡና ነው ቀቡ እና ያው ማራት ጅራ ኢሳኛ ነይራ ድረቲ እና ቡና ጅራ ቆጣ ቡና ዱጋ ሲንጀ ነዳቡ ከኛ egaa walumaa galatti jechuudha sagantaa keenya har'aa asirratti xumurree jirra hordoftoota keenya sagantaa biraatiin torbanitti yookaan iftaan achaantu viidiyoo adda addaa hojjennee amma wal agarruutti torban gaarii guyyaa gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u baay'ee isin jaalanna isin kabajna. Nagaan ta'a baay'ee isin jaalanna ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bara gaarii isiniif haa ta'u yaa hunda keenyaaf yaaduuf haa ta'u maal waan jettu qabatte. Durattuu immoo sinaan eebbisee jira. Ayyaanni baranaa Henegereet sinaa ga'u kan biyya ormaatillee jirtan kan biyya keessatillee jirtan biyya keessanitti nagaan sinaan eebbisu horaa bulaa hin jedha. Nagaan naa jedha horaa bulaa. Ciao.